السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يدمتو بيتسابوች جرى جرتو انتي كيسانو بغنا قتاتا أكام نغا جرتو بغنا قتاتا عن كنغا جراتنا بدين قبا إن شاء الله بسم الله تعالى وندي كيسانو بغنا قتاتاني كبدا بلانغنو كبيا على كيسا بكا جرتن دوروني نداوتن هندي كيسانو بغنا جراتن سننجدا وانتوني عرا ويا عرا قبدا في أرقام تونا ما تبوس قبدا في بغنا قان ترتن هنگر أت نفانا تروف warroonni nu hordofaa turtanis galatoomaa isiniin jedha. Warroonni maatii nuuf hin ta'inis akka subscribe gootanii maatii nuuf taatanii nu dabalamtan isiniin jedha. Kabajamtoota koo subscribe gochuun dagatinaa, like gochuun dagatinaa, like teessan nu fayyaddi jechuudha. Hanga dhumaatti nu wajjin turas like subscribe gochuun nu faana bu'aa isiniin jedha. Adhatu nama chabuus qabadhee dhufee jira. Sunkurtis muree jira, kasbaras muree jira, xoomaxas muree jira. Paaraatii hundayyuu qopheeffadheetti lafaa qaba jechuudha. Nu wajjin tura. Kun paaraatii hunda isaatii asirratti kunis black pepper jedhamti isiintuni ወይም ከርከሚ ቀረፋዳ ከነስ መቃ ኢሳኒስ ወርጋዳ kan beenne kun demo kamuunidha. kunis akkuma beekamu jechuudha hunda isaanii hin argitan jedhe yaada. kun demo sunkurtiidha, kun demo kasbaraadha, kunis xoomaxoo, kunis demo ruuza jechuudha. ruuza bishaanitti buusee miicee qulqulleessee hanga ture. kun demo akkuma beekamu zayitiidha. kunis demo soodiyem ወይም ጫው kan jedhamu isa kana jechuudha. turtiin keessan wajjin haa ta'u hanga isa dhumatti like gochuun dagatinaa. warroonni maatii koo hin ta'inis maatii akkanoota kabajaan isin gaafanna. kabajamtootaa fi hordoftoota maatii Dammituu fi akkuma beekamu shunkurtis ibidda irratti dhiyeeffadhee jira. turtiin keessan faana haa ta'u isiniin jedha. Ashi ammas kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Dammituu fi zayitii fidee dhufee jira jechuudha. zayitii yeroo itti buusuutiin mul'ata jedhee yaada. Anguma barbaadanii akkaataa barbaadanitti itti godhatan jechuudha. Wajjin turtiin keessatti faataa isin jedha sunila wanna hundaa'uu lafaana bu'aa hanga dhumatti. kabajamtoota fi hordoftoonni safarriin akkuma argitan bilchaataa jira jechuudha. turtiin keessan agarmatti nu wajjin haa ta'u lafaan biraa isin jedha. like subscribe share gochuun dagatina isin jedha. yoo isinitti tole yeroo hundaa akka viidiyoo haaraa qabannee isiniif deebinuun jechuudha. kabajamtoota fi jaalatamtoota koo akkuma argitan paaraatii hundayyuu bakka tokko waan jiruuf isaan hundayyuu ammatti buusaa jechuudha. lafaan turaas ni jedha. amma deema wanta nu barbaachisu hundayyuu itti daballaa. sa'aatiin amma paaraatiin sirriitti aanuuf bilchaatu maaliifuyyuu akka hin hardhoofne yookiin akka hin hadhoofneef isiniin jedha. turtiin keessan nu faana jira. kabajamtoota koo paaraatiin bilchaatee jira. amma deema maaltu hafee xoomaat isa kanaadha jechuudha. kanaaf nu faana baasuun jedha. like gochuun dagatinaa. yeroo hundayyuu like gochuun nu faana daawwadha. akka wanna haarawaa qabannee isiniif dhiyaanne isiniin jedha. hordoftoota kiyyaa jajjabeessaa isiniin jedha. kun guddisuu aadaa haa godhannu. kabajamtoota fi jaalatamtoota koo ammas sunkurtiin xoomaa xirmee sirriitti bilchaatee jira. maal nu barbaachisa? bishaan xiqqoo osoo nu barbaachisa. osoo hin baay'isee hanga sirriitti xoomaa xumbu'ee bilchaatee jechuudha. lafaan biraa isiniin jedha. Ashi kabajamtoota koo amma deemu bishaan nan argitu jedheen yaada. isa kana fakkaata jechuudha. ittiin baay'isnee jedheen yaada. እና wajjin waan faana baasuun jedha. like gochuun dagatinaa. warroonni haawataa kan maatiin taasisan jedha. Ashi kabajamtoota fi jaalatamtoota koo kasbaraadha. kunis isiniin jedha. nufaana bulaa nufaana bulaa hanga dhumatti isiniin jedha. bishaan duratti buuses keessaa dhumee jira. akka inni jalaan gubanneef ammas immoo maal gochuu qabna? ibidda qannasneeti tuunaatti galchuu qabna. kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa amma deemmoo tuunaa dhiyeessee jira. isa kana jechuudha. isa kana lamaanitti buufadha. nufaana baasniin jedha hanga dhumaatti. yeroo hundaa waan haarawaa qabannee isiniif dhufna. nufaana bu'aa jechuudha. an maatiin kiyyaa waan baay'ee hin ta'inii fi tuunaa deemmoo 2-3 yookiin 4 oliin dabarsu. lama oliin dabarsu jechuudha. waan maaliif maatiin baay'ee waan hin taane jechuudha. anna nafaana bu'aa isiniin jedha. like gochuun dagatinaa. share subscribe maaliif jettanii warroonni akka haarawaa ta'aniif faayidaa qaba jedhanii yaada. wanti yeroo tokko tokko gadhiifamu isaaniif nama haarawaa dhufuuf faayidaa qaba. obboloota keessan dhaloota dhufuuf jechuu rabbiin nuuf dabarsee biyya keenya nagaa godheeti. jireenyi biyya ormaa kun nurraa hafa yoo ta'e demoo nu dabareefu wanti irraa faayidaa nu qabu hin jiru. hundamuu keenya yoo rabbi irraa laaffiseef dhaloota dhufuuf faayidaa qaba. share like gochuun dagatinaa isiniin jedha. kabajamtoota kiyyaa amma demoo bishaan itti dabaladha. hanga inni sirriitti bilchaatuuf nu faana bu'aa.
ውዶችዬ kana fakkaata jechuudha sirri bilchaatu jira tunaane alaayyoo akkuma bilcha seeruutti na fakkaata akka isaaniitti Allahu a'lam እንግዲህ እኔም beeku እና amma ደግሞ maal nu barbaachisaa bishaan nu barbaachisa jechuudha bishaanii fi sooqidda qofa xafee wanti biraa wanta hin jiru hanga dhumaatti nu wajjin turaa sinin jedha dhuma isaan argisu waliin laal ቤተሰቦችዬ bishaanitti dabalee jira kana fakkaata jechuudha turtiin keessan nafaanaa ta'u yeroo hundaa laayik gochuun dagatina kunniin ደግሞ ፓራት uumama kanitti dabaleera jechuudha yoo barbaanne gubbaarraa illee baasuu ni dandeenya akka barbaadan jechuudha akka fedhii keessaniiti an kasbaraarra caalatti wanti yeroo baay'eetti dabalu waan isaan jaalataniif jechuudha kasbaraan keessaa gugurraacha tajettanii koomentii jalatti yaada keessa kennuus ni dandeessu jechuudha kabajamtoota koo jaalatamoo fi kabajamoo kana fakkaata bishaan isaa kanatti buufanne waan ta'eef amma deemmoo hanga inni danfuuf afaan isaa ukkaamsine jechuudha hordoftoota kiyyaa kabajamoo maatii kiyyaa bishaanis fixatee kana fakkaata amma immoo deemmoo maaltu naaf soogidda jechuudha soogiddes kana fakkaata nu wajjin turaa jechuudha isee dhuma kana osoo ittiin baay'isee likkuma itti godhanna taniin walumaan itti godha jechuudha marraan kaafee rooza kana fakkaata jechuudha amma deemmoo kana waliin geenne kaaneeti roozatutti dhufa jechuudha amma kana tura kabajamtoota fi jalatamtoota maatii kiyyaa kana fakkaatama ruuziinis dhufee jira isa kana itti goona jechuudha bismillah annaan kana tura allahu kabajamtoota fi jalatamtoota kiyyaa bishaan waan baay'ee nan barbaachisnee fi bishaan baay'ee barbaachisu iyyuu amma bidduma bichaa jalatti qannasna bishaan yoo itti baay'atee jedhee nu jalaa hadhaata jechuudha ittiin keessan na wajjin haa ta'u sunan jedha hanga dhumaatti amma bilchaatee walitti anni dhumni isaa kana fakkaata jechuudha kabajamtoota fi jalatamtoota koo yeroo bilchaatee wajjin deemna hordoftoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii dhumti isaa kana fakkaata jechuudha bilchaateetti jira waaw maashaallah waaw akka jaalattan abdiin qaba yoo isinitti tole laayik gochuu sheer gochuu hin dagatina isinin jedha akka isinitti bareedus abdiin qaba isinin jedha dhumti isaa kana fakkaata bilchaatee jira tunaat kubbaddee malee waan iboote miti kan biraa ደግሞ akka jaalattan abdiin qaba isinin jedha laayik gochuun dagatinaa afaan abaa yeroo hundaa waan haaraa qabannee dhissuna hordoftoota koo kabajamoo fi kabajamoo qaalii kana fakkaata dhumti isaa isinin jedha laayik gochuun dagatinaa sabskiraayib gochuun maatiin of ta'an afaan abaa yeroo hundaa isin kabaja isin jaaladha warroonni gara koo dabalamtanii hin jirres nu dabalama maatiin of ta'a isinin jedha koomentiin nu jajjabeessaa hordoftoota koo kabajamoo fi qaalii inni dhumaas kana fakkaata laayik gochuun dagatinaa nufaana bu'aan hanga dhumatti isinin jedhee ture nufaana bu'uu keessanii hundi keessanuu galatoomaa isinin jedha maashaallah waaw baay'ee bareeda haala bareedaa ta'e tokkoon hojjedhee fidhee jira hanga ammaatti nufaana bu'u warroonni maatii nuuf hin ta'inis maatii nuuf ta'an dabalama baay baay hanga viidiyoo guraatu walitti deebinuuf maashaallah galatoomaa isinin jedha warroonni nufaana turtanis nufaana bu'aa laayik gochuun dagatinaa isinin jenna isin kabajaa isinin jaaladha rabbiin anaa olitti isin haa jaalatu isinin jedha kabajamtoota maatii koo baay baay